faaruu tokko namni tokko qophaati. Faaruu tokko faarfattu. Ameetiin garuu galata Waaqayyo jenna. Galata Waaqayyo guyyaarraa eebbisee nuuf kenne. Iyyee galata Waaqayyo guyyaarraa eebbisee nuuf kenne. Iyyee bakka nu jirru sasaabe kaayyoo naannu ga'e. Bakka nu jirru sasaabe kaayyoo naannu ga'e. Eeyyee bakka nu jirru sasaabe kaayyoo naannu ga'e. Bakka nu jirru sasaabe kaayyoo naannu ga'e. Galata Waaqayyo guyyaarraa eebbisee nuuf kenne. Iyyee galata Waaqayyo guyyaarraa eebbisee nuuf kenne. Iyyee bakka nu jirru sasaabe kaayyoo naannu ga'e. Bakka nu jirru sasaabe kaayyoo naannu ga'e. Eeyyee bakka nu jirru sasaabe kaayyoo naannu ga'e. Bakka nu jirru sasaabe kaayyoo naannu ga'e. Ameen. Bakka jirru sassaabee akka sagalee isaa dhageenyu, akka sagalee isaa barannu isa walitti nu qabeef maqaa Waaqa keenyaa kan ulfaateedhaaf kan galateeffame nuuf haa ta'u maqaa Waaqa keenyaa. Waaqayyoo qodaa isaa godhatee inni karaa obboleessa keenyaa nutti dubbatuudhaaf gara obboleessa kottan isin dabarsa. Waaqayyo hunda keenya nu barsiisu, Waaqayyo hunda keenyatti dubbatu. Gara obboleessa keenyaatti taaptaaf godhame. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon. Ameen. Ameen. Dursaa Waaqayyo Abbaan keenyi sa'aatii qabnu irratti sa'aatii nuuf dabalee nu eegee nu tiksee addunyaa cubbuudhaan guutamtettu keessa akkasitti iddoo garaa garaa teenyee akka nuti walitti qabamnee sagalee Waaqayyoo wal wajjin barannuuf kan nu eeyyame Waaqayyo Abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan teessoo Tsaraayiim irratti isaaf haa ta'u. Ittaan sun obbolaa daaqonotaa akkasuma faarfattootaa maatiiwwan Kiristoos maqaa Kiristoosiitiin kiristaana kan jedhamtan maqaa Amaanu'eeliitiin amantoota kan jedhamtan bakkeewwan garaa garaa kan jirtan nagaa Waaqayyo naaf isiniif jedhee guyyaa jimaataa qaraanii irra oolee nagaa isaa nuuf dabsee nagaa isaa nuuf kenneen nagaa isinin gaafadhaa akkam bultaniittuu akkamittis sa'aatii kana keessaniittuu. Ameen. Yeroo hundumaa nyaanni isaa dhugaatiin isaa galata qofaa kan ta'e abbaan galataa, abbaan haafuu, abbaan dhiifamaa, abbaan araaraa, abbaan jaalalaa maqaan Waaqayyo Abbaa keenya ammallee dabalee daddabalee maqaa isaa kan ulfaatee fi kan galateeffame nuuf haa ta'u. Yeroo hundumaa maqaa isaa dhufne maqaa ishee biraan bisu kan danda'amne deessee kan nu badhaaste gaaffii raajotaadhaaf deebii kan kennite yaadaa fi foonchitiin geessu nami maqaa durbeen qulqulleettiin deessu naati Waaqa iftuun akka Faanos godaantuu Libaanos harcaastu meeshaasaa waraantuu Daabiloos kan taate maqaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamis kan ulfaattee fi kan kabajamte kan galateeffamte nuuf haa taatu. Ergamoonni eegumsi isaanii adda nurraa hin baane qulqulloonni kadhannaa isaanii suganuuf ta'ee wareegamtoonni amantaa isaanii tokkittiif jedhanii lubbuu isaanii dabarsanii kennan hundumti isaanii kennaa isaaniitti kan kabajamaniif kan ulfaatan nuuf haa ta'anii. Egaa barsiisaan Waaqayyoodha. Namni hin barsiisatu taa'ee sagalee Waaqayyoo isa barreeffame dubbata. Waaqayyoo keessaan goree ergaa isaa dabarfata, ijoollota isaa barsiifata, itti dheekkamaa hin gorfata jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenyi sa'aatii kanatti hundi keenya anaan dubbachiisee isiniin immoo dhaggeeffachiisee Waaqayyo Abbaan keenyi sagalee isaa hunduma keenya nu barsiisuuf fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Daqiiqaa muraasaaf har'a mata duree godhanne kan nuyi wal wajjin barannu ergaa qulqullichi Phaawulos barreessee gara warra Efesooniif barreesse boqonnaa 4 lakkoofsa 27 irraa jecha jiru ka'umsa taasifannee daqiiqaa muraasaaf ilaalla jechuudha.
ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 27 akkas jedha seexanaaf karaa hin kenninaa. Egaa jecha kana kan dubbate eenyudha? Maaliifis dubbatame? Eenyuufis dubbatame? Egaa yaadni ergaa kana kaayyoo ergaa kana maalidha kan jedhu wal wajjin barana jechuudha. Waaqayyo abbaan keenyi hunduma keenya nu barsiisuun fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaa Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 27 irratti seexanaaf karaa hin kenninaa jedhee kan barreesse akkuma sila isinitti muuf yaale qulqullicha Phaawulosidha jechuudha. Qulqullichi Phaawulos egaa seenaan isaa jalqaba maal akka ture hundumti keessanii beektu. Qulqullicha Phaawulos jechuun Phaawulos isa yeroo Phaawulos jedhamee ashaboo lafa kana soogidda lafa kana jettoon jedhamin dura kiristaanota kan ajjeesaa ture, kiristaanota kan lafa kanarraa dhabamsiisaa ture, kiristaanota baay'ee dhumuu isaaniif kan sababa ta'e qulqullicha Phaawulosidha jechuudha. Duraan otoo maqaan isaa Phaawulositti hin jijjiiramin Saa'ol ture jechuudha. Saa'ol kuni maal gochaa ture? Warreen kiristaanota warreen yeroo isaan naxalaa uffatanii gara mana Waaqayyoo deeman, yeroo isaan fannoo hidhatanii deeman akkam fannoo hidhatanii deemtu fannoo morma isaaniirraa kute, morma isaaniirraa kutuu qofaatu hin taane morma isaanii duukaa kutaa ture jechuudha. Baay'ee isaanii galaafachaa ture jechuudha. Kiristaanota ari'achaa ture jechuudha. Kiristaanota lafarraa dhabamsiisaa ture jechuudha qulqullichi Phaawulos. Inni duraan Saa'ol ture sun Saa'ol sun akkas gochaa ture jechuudha. Saa'ol kuni guyyaa tokko Waaqayyo isa waammate. Waaqayyo yeroo isa waammatu yaa Saa'ol maaliif na ari'attaa jedhee ifa guddaa fuuldura isaatti buusuudha. Egaa Saa'ol inni kiristaanota ari'achaa ture, Saa'ol inni kiristaanota balleessaa ture, Saa'ol inni kiristaanota ajjeesaa ture. Gaafa Waaqayyo isa filatu maqaan isaa Phaawulositti jijjiirame. Waaqayyo maqaa isaa Phaawulos isaatiin jedhe. Phaawulos jechuun immoo soogidda lafa kana jechuudha. Waaqayyo Phaawulositti maqaa isaa moggaasee fi ati kanaa booda kiristaanota kan ari'attu, kiristaanota kan balleessitu ton taane kan kiristaanota qabdu, kan kiristaanota gara mana Waaqayyootti deebistu, kan kiristaanota kiyyeessitu taata jechuudhaan Waaqayyo akkasitti muudee jechuudha. San booda Phaawulos jijjiirame. Waaqayyo maqaa isaa Phaawulos isaatiin jedhe. Phaawulos jechuun immoo soogidda lafa kana jechuudha. Waaqayyo Phaawulositti maqaa isaa moggaasee fi ati kanaa booda kiristaanota kan ari'attu, kiristaanota kan balleessitu ton taane kan kiristaanota qabdu, kan kiristaanota gara mana Waaqayyootti deebistu, kan kiristaanota kiyyeessitu taata jechuudhaan Waaqayyo akkasitti muudee jechuudha. San booda Phaawulos ofiisaa irra darbee, ofiisaa of fayyisuu irra darbee, ofiisaa Kiristoosin hordofuu irra darbee namoonni warri kaan saboonni garaagaraa, namoonni dhuunfaas namoonni garaagaraa akka isaan kiristaanota ta'anii, akka isaan Kiristoosin hordofaniif, akka isaan Kiristoos duukaa bu'aniif hojiiwwan gurguddaa raawwachaa tureera jechuudha. Ergaa 14 barreesseera jechuudha. Saboota garaagaraatti akkasumallee namoota dhuunfaattillee ergaawwan garaagaraa ergaa 14 barreesseera jechuudha. Sanaatiin alatti illee Phaawulos wareegamallee fudhateera jechuudha. Wareegamummallee fudhateera amantaa isaaf jecha jechuudha. Egaa yaa ijoollota Waaqayyoo seenaan keenya kaleessa dheengaddaa kiristaanota ari'achuu, kiristaanota balleessuu, amantaa kan hordofuurraa gara amantaa kan hordofuu dhiisuurraa gara amantaa kan hordofuutti Waaqayyoon waammatee jira jechuudha. Waaqayyo gara mana isaatti nu waammatee jira jechuudha. Kanaati boodatti maal gochuu qabna? Hojii Phaawulos hojjechuu qabna. Hojii Saa'ol isa kaleessa hin gaddo hojjechaa ture ton taane hojii Phaawulos hojjete hojjechuu qabna jechuudha. Mana kiristaanaa keessatti, mana Waaqayyoo keessatti hojii Phaawulos hojjennee Waaqayyo duukaa bu'uu qabna jechuudha. Erga waamamne, erga isa duukaa buune jechuudha. Egaa Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 27 yeroo ga'u qulqullichi Phaawulos seexanaaf karaa hin kenninaa jedhe. Egaa seexanaaf karaa hin kenninaa. Seexanaaf karaan inni kennamu sun isa kamidha? Seexanni karaan irra deemu sun isa kamidha? Karaani seexanaaf mijachuu danda'u kun isa kamidha? Yoo jenne keessa galee ilaalle seexana kan jedhamu yaa ijoollota Waaqayyoo seexana isa anaaf isin nu qoruudha. Isa anaaf isin irratti yeroo hundumaa dhiibbaa fiduudha. Amantaa keenya irratti yeroo hundumaa kan dhiibbaa fiduudha. Amantaa keenya irraa nu kuffisuuf yeroo hundumaa kan yaalii taasisuudha jechuudha seexanni. Seexanni isa kanadha. Jalqaba seexanni ergamoota biraa qulqulloota biraa gadi darbatamee jira. Maaliif ani Kiristoosidha, ani isa sin uumedha, ani Waaqayyoodha jedheetiin ergamoota waan of tuuliif of tuulummaa isaatiin samiirraa darbatamee jira jechuudha gara lafa kanaatti. Gara lafa kanaatti darbatamees lafa kana irratti anaaf isiniif dhala Addaamiif ciiseen bulle. Dhala Addaamiif yeroo hundumaa jalqabuma Addaamiif waaniin gannata keessatti isaan qore san booda lafa kanarra deddeebi'ee immoo jireenya tokko keenya keessa galee amantaa keenya takka nuti hin cimne, kadhannaa takka nuti hin cimne, sooma takka nuti hin cimne, sagada takka nuti hin cimne seexanni jireenya keenya keessatti yeroo hundumaa miina guddaa taphataa jechuudha. Egaa dhala namaa
Dhalli namaa yeroo lafa kanarra jiraatu ergamaa ifaa tokkoo fi ergamaa dukkanaa tokkotu faana jiraata. Ergamaan ifaa gara jireenyaatti akka inni deemu, gara hojii gaarummaatti akka inni deemu, gara amantaa isaatti akka inni cimu, kadhannaatti akka inni cimu, sagaleetti akka inni cimu, soomatti akka inni cimu ni taasisaa jechuudha. Ergamaan dukkanaa immoo lakki cubbuutti, gara yakkaatti, gara dheekkamsaatti, gara hojii hin taanetti, gara jibbinsaatti, gara namoota ari'achuutti, gara kiristaanota jibbuutti nu ari'a. Sanboodha kamidha jireenya bara bara akka nutti argannu nu taasisaa jechuudha. Akka nuti Si'ool keessa gallu, akka nuti ibidda bara bara keessatti gubannu nu taasisaa jechuudha seexanni. Egaa ergaa qulqullichi Yaaqoob boqonnaa 4 irratti barreessisi seexana mormaa innis isin dhiisee baqataa. Seexana mormaa innis isin dhiisee baqataa jedha. Ergaa qulqulluu Yaaqoob boqonnaa 4 irratti seexanaan mormaa innis isin dhiisee baqataa. Egaa seexana kan morminu akkamittidha? Seexanni mormamu akkamittidha? Seexana kan morminu ijaan agarreedha? Wajjin dubbanneedha? Lakki daandii korran deemtu jennee ofirraa deebisneedha? Lakki akka kanaatti miti seexana kan nuti morminu. Inna akkamitti mormina ree? Kadhannaatiin mormina, sagadaatiin mormina, soomaatiin mormina, fannoo gooftaa morma keenya irratti hidhachuutiin morminaa jechuudha. Yoo sana taasisne, yoo dhuguma hojii gaarummaa hojjenne, yoo kadhannaatti cimne seexana mormineerra. Garuu warreen kana gochaan jiru taanan nutis hojii seexanaa hojjechaa jirra malee seexana mormaan jirru jechuudha. Hin kadhannu taanan, hin sagannu taanan, hin tsoomnu taanaani, gara waaqayyootti hin deebinu taanaani, obboloota keenya, obboleettii keenya, obboleessa keenya hin jaallannu taanaan, walwalii keenya hin jaallannu taanaan, lafa kana irratti hojii gaarummaan hojjennu taanaan seexana mormaan jirru jechuudha. Hojii seexanaa hojjechaa jiran iyyuu seexana simanneera jechuudha. Egaa gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo lafa kana irra deddeebi'ee barsiisaa turetti barsiisonni seeraa warreen Ayuudota gaaffii garaa garaa irratti kaasaa turani. Yesuus Kiristoosis yeroo isaan barsiisaa turetti wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 31 irraa kaastanii yoo dubbistanii yeroo lafa kana irra deddeebi'ee barsiisaa turetti barsiisonni seeraa warreen Ayuudota gaaffii garaa garaa irratti kaasaa turani. Yesuus Kiristoos yeroo isaan barsiisaa turetti wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 31 irraa kaastanii yoo dubbistanii seenaa tokko argattu. Innis akkas jedha. Anatti amanaa, anis birmadduun ansin baasaa, bilisummaan ansin baasa jedheetiin gooftaan Kiristoos yeroo barsiisutti Yihuudootatti yeroo dubbatutti isaanis deebisanii maal jedhanii? Nuyi birmadduu baaneerraa, nuyi bilisa baaneerraa, bilisa isa kam nu baastaa jedhaniitiin gara isaatti deebi'an jechuudha. Nuti sanyii Yaaqoobidha. Sanyii Yaaqoob waan taaneef bilisa baaneerraa jedhaniitiin gara isaatti deebisan. Dhiifama wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 31dha. Yohaannis nuyi bilisa baaneerraa, bilisa maal nu baastaa? Birmadduu baaneerraa, garbummaan nutti hin jiru, garbummaa keessa hin jirru jedhaniitiin gara waaqayyootti deebisan isatti dubbatanii jechuudha. Warreen barsiisonni seeraa fi warreen Ayuudotaa sun jechuudha. Isaan yaa ijoollota waaqayyoo wangeela wallaalanii miti beeku, barataniiru, gara barbaadanitti, gara of isaaniif ta'etti hiikkatu malee kakuu moofaa sana isa seerota Yohaannis barreesse, Museen barreesse sana gara barbaadanitti hiikkatu malee beeku, wangeela sirriitti dubbisanii beeku. Egaa otoo beeknu dogoggoruun waaqayyo abbaan keenya hunduma keenya nu haa oolchu. Kanaafi maal jedhani? Nuyi sanyii Abrahaamidha. Sanyii Abrahaam waan taaneef immoo bilisa baaneerraa garbummaan nutti hin jiru jedhaniitiin isatti deebisan jechuudha. Egaa sanyii Abrahaamidha, sanyii Abrahaamidha jedhanii isatti deddeebanitti dubbatan. Egaa yaa ijoollota waaqayyoo dhuguma isin jedha egaa gooftaan Yesuus dhuguma isin jedha namni cubbuu hojjetu hunduu garbicha cubbuuti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 34 yoo dubbistan namni cubbuu hojjetu hunduu garbicha cubbuuti. Egaa abbaan cubbuu eenyudha? Seexanadha abbaan cubbuu. Namni cubbuu hojjetu immoo garbicha cubbuuti. Egaa namni cubbuu hojjetu cubbuu yeroo hojjennu yeroo ejjinutti, yeroo somnutti, yeroo hannutti, yeroo obboloota keenya jibbinutti, seerota wangeelaa jahan yeroo cabsunutti, abboommii kurnan yeroo cabsunutti, waan waaqayyoon jenne yeroo raawwannutti, daandii waaqayyoon eeyyamne irra yeroo deemnutti nuyi garbicha cubbuu taaneerra. Garbicha cubbuu ta'uu jechuun immoo garbicha seexanaa ta'uu jechuudha. Maaliif? Abbaan cubbuu seexana waan ta'eef. Kanaafi cubbuu hojjechuun irra hin jiru jechuudha. Egaa warreen Ayuudotaa sunis akka cubbuu hojjetan daandii waaqayyoo irra akka hin deemne, waan waaqayyoo jedhu akka hin raawwanne, sagalee waaqayyoo hin barsiisu malee ittiin jiraatani,
Otoo kanan godhiini nuyi sanyii Abrahaam waan taaneef garbummaan nutti hin jiru jedhanitti itti deebisan jechuudha. Garuu garbummaan jalqabaa Addaamii garbicha seexanaati. Hewaan garbittii seexanaati jedhanii isa Addaamiif Hewaan gannata keessatti seexanaaf mallatteessan isa barbadeessuu dhufe gooftaan Kiristoos gara lafa kanaa jechuudha. Garbummaan inni sun nurra jira yeroo kakuu moofaa sana keessatti. Amma garuu nuyi dhiiga Kiristoositiin bilisa baaneerra garbummaa seexanaa jalaa jechuudha. Kiristoos dhufee dhiiga sana lolaasee bilisa nu baasee jira. Yeroo sanatti garuu garbummaa sana jala jiru turan warreen Yihuudoota sana irra gataniiru. Garbummaa seexanaa sana dagataniiru. Nuyi garbummaan nutti hin jiru jedhaniiti afaan guutanii asoo jechuudha. Egaa ani dhugumaan isiniin jedha. Sanyii Abrahaam jechuun keessan isinin fayyisu. Isinii kan abbaa keessan kan seexanaa ta'e Waaqayyo abbaan keenya. Isaanitti deebiseetiin akkas jedhe jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:44tti isin kan abbaa keessan isa tokko kan seexanaadha. Akkas jedhe warreen Yihuudoota sanaatiin. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:44 irraa yoo deemtanii dubbistan argattu jechuudha. Isin kan abbaa keessan kan isa tokko kan seexanaadha. Malee kan Abrahaam miti, kan Waaqayyoo miti. Maaliif cubbuu hojjechaa jiru ka? Cubbuutiin bitamanii jiru ka? Hanga cubbuu hojjetanitti immoo kan seexanaadha. Kan Waaqayyoo ta'uuf, kan Abrahaam ta'uuf, dhuguma nuti kan Waaqayyoodha jennee dhugaa ba'uuf maal gochuu qabna? Cubbuu hojjechuu hin qabnu. Waaqayyo duukaa bu'uu qabna. Kadhannaatti cimuu qabna. Soomatti sagadatti cimuu qabna jechuudha. Sanadha. Sanyii Abrahaam, nuyi sanyii Abrahaamidha. Nuyi sanyii Israa'elidha jechuun nuyi kan Waaqayyoodha jechuun qofti nun fayyisu jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Kan Waaqayyoo ta'uu keenya maaliin agarsiisna? Cubbuurraa fagaanne, hojii Waaqayyoon jaallanne irraa fagaanne, gara daandii isaatti deebine, daandii ishee dhiphoorra dhaabbanne, mana isaa keessa jiraanneetu kan nuti kan Waaqayyoodha, nuti kan Abrahaamidha jennee dhugummaan dhugaa baana malee daandii hin taanerra dhaabbanne. Cubbuu akka hojjenne, waan Waaqayyoo hin jaallanne akka hojjenne nuti kan Waaqayyoodha, nuti kan Abrahaamidha yoo jenne hin fayyinu jechuudha. Egaa seexanni kan seexanaadha. Kan Waaqayyoo ta'uuf, kan Abrahaam ta'uuf dhuguma nuti kan Waaqayyoodha jennee dhugaa ba'uuf maal gochuu qabna? Cubbuu hojjechuu hin qabnu. Waaqayyo duukaa bu'uu qabna. Kadhannaatti cimuu qabna. Soomatti sagadatti cimuu qabna jechuudha. Sanadha. Sanyii Abrahaam, nuyi sanyii Abrahaamidha. Nuyi sanyii Israa'elidha jechuun nuyi kan Waaqayyoodha jechuun qofti nun fayyisu jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Kan Waaqayyoo ta'uu keenya maaliin agarsiisna? Cubbuurraa fagaanne, hojii Waaqayyoon jaallanne irraa fagaanne, gara daandii isaatti deebine, daandii ishee dhiphoorra dhaabbanne, mana isaa keessa jiraanneetu kan nuti kan Waaqayyoodha, nuti kan Abrahaamidha jennee dhugummaan dhugaa baana malee daandii hin taanerra dhaabbanne. Cubbuu akka hojjenne, waan Waaqayyoo hin jaallanne akka hojjenne nuti kan Waaqayyoodha, nuti kan Abrahaamidha yoo jenne hin fayyinu jechuudha. Egaa seexanni jireenya keenya keessatti waa baay'ee hojjeta. Egaa jalqabas Hewaaniin akkamitti akka inni dogoggorse hin beektu. Of tuulummaatiin ishee dogoggorse. Maal jedhee? Hewaan yaa mootittii lafa kanaaf samii. Hewaan yaa mootittii samiif lafa jedheetiin laphee ishee keessa seene akka isheen lafa isheen jirtu irraanfattu ishee taasise. Akka Waaqayyoon dagattu ishee taasise. Of tuulummaatiin laphee ishee keessa seene jechuudha. Isheenis of tuulummaa sana fudhatte, ittiin badde, ittiin dogoggorte. San booda waan Waaqayyo abbaan keenya hin nyaatinaa jedhe ofii ishee nyaatte deemte Addaamiitiinis nyaachistee daandii Waaqayyoo rakkaachiste jechuudha. Egaa hojii seexanaadha. Bofarraan godhee Hewaaniin akkas jedheetiin akkasitti ishee dogoggorse. Har'as jireenya tokko keenya keessa galee seexanni yeroo nuti kadhannutti, yeroo nuti tsoomnutti, tsoomni kun maal siif godha, saganni kun maal siif godha. Mee ilaala namoota ammas jira jiran, nama 31. Oddoo girrii hin jiru. Oddoo waan nuti nama fayyadne jiru immoo nama meeqa jira? Nama 1,000, nama 2,000, nama 3,000 jira jechuudha. As garuu nama 31 jira oddoo sagalee Waaqayyoo baratamu. Bakka akkasirraa kan nama fageessu, bakka akkasirraa kan nama kuffisu maalidha? Hojii seexanaadha. Inni sammuu keenya keessa galee hojjechaa jira. Yaada keenya keessa galee hojjechaa jira. Egaa namoonni as jala jirtan baay'een keessan guyyaa guyyaatti namoota amantaa deemuu dandeessan miti. Haalli isiniif mijatu. Waan hundumaa akka garaa keessanitti argachuu hin dandeessanii mana Waaqayyoo deemtanii tsoomtanii sagaddanii dhiigaa foonsaa fudhachuu hin dandeessanii. Bakkeewwan garaa garaa bakka fagoo jirtu waan ta'eef jechuudha. Bakkuma Waaqa sana teessanii garuu sagalee Waaqayyoo akkasitti toora onlaayinii kanaatiin barachaa jirtu. Kanaaf isa kana isa barattan kana immoo maal gochuu qabdu? Akkuma barattanitti ittiin jiraachuu qabdu, ittiin jiraachuu qabna jechuudha. Maarree akkamitti?
yeroo sagalee waaqayyoo asirraa baratamu yeroo sagalee waaqayyoo ijoolleen yeroo obboloonni keenya sagalee waaqayyoof mana isaanii bananii achirraa baqannee deemna otoo hin taane deemnee mana sana ho'isne taabtaab goone koppiliingi sheer goone deemnee barachuu qabna malee sagalee waaqayyoo bakkuma hin taanetti yeroo keenya fixu yeroo keenya qisaasessuu hin qabnu. Maaliif har'a akka lafa kanarra jirru miti yaa ijoollota waaqayyoo. Addunyaan kun yoom akka dabartu hin beeknu. Addunyaan kun yoom akka deemtu hin beeknu. Nuyi har'a lafa kanarra jirra malee har'a arraba keenyaan dubbachaa jirra malee har'a gochaa keenyaan hojii keenya tokko tokko kan hojjetachaa jirra malee amma daqiiqaa 5 booda daqiiqaa 10 booda maal akka taanu beeku. Kanaaf daqiiqarraa daqiiqaatti hojii seexanaarraa fagaanne seexanaaf daandii kennuu dhiisne waaqayyootiin sagalee waaqayyoo barachuu waaqayyootiin hordofuu isa duukaa bu'uu qabnaa jechuudha. Egaa seenaa tokko nan isinitti hima. Bar tokko abbaa Ximiitoos kan jedhaman tokkotu jiru turani. Isaanis magaalaa xiqqoo tokko qarqarratti mana ijaarratanii kadhannaa taasifatu turani. Kadhannaa yeroo taasifatanitti yeroo hundumaa oolmaan isaanii bultiin isaanii yeroo hundumaa mana sana keessa ture, mana ishee xiqqoo sana keessa, mana kadhannaa isaanii, mana sagadaa isaanii kana keessa ture jechuudha. Achirraa bahanii namallee argan turan. Waaqayyootiin yeroo hundumaa achi keessatti waaqayyoon galateeffachaa, waaqayyoon kadhachaa yeroo isaanii hundumaa achi keessatti dabarsu turan. Yeroo isaan kana taasisan egaa namni amala lamarraa uumameera jenneera. Amala foonii fi amala lubbuurraa uumameera. Maaliif akkuma lubbuu keenyaaf akkuma hafuura keenyaaf sagalee waaqayyoo nu barbaachisu. Wantoota nuti tasgabbeessan sagalee waaqayyoo nu barbaachisu. Faarfannaan akka nu barbaachisu, galanni akka nu barbaachisu, foon keenyaafis immoo nyaanni nu barbaachisaa jechuudha. Egaa abbaan kun yeroo hundumaa waaqayyoon yeroo kadhatanitti hafuuraan waaqayyoo duukaa jiru. Garuu fooniif immoo waan isaan nyaatan, waan isaan barbaachisuu fi abbaan qabeenyaa tokko magaala sana keessa kan jiru yeroo hundumaa nyaata akka isaaniif deemuu ni taasisa ture jechuudha abbaa kanaaf. Nyaanni hin deemaafi ture. Nyaata yeroo yerootti argatanii hin nyaatu turanii. Kadhannaa isaaniirraa yeroo soomarra hin jirre kadhannaa isaaniif xumuranii nyaata sana nyaatu turanii. Yeroo tokko abbaan qabeenyaa kuni magaala sana keessaa bahee bakka biraa hojiif ni deeme. Hojiif yeroo deemutti dubartiin tokko akka isheen yeroo hundumaa nyaata abbaa kanaaf geessitu ajajanii fi deemanii jedha.